oduu teenya jalqabaatiin TPLF ifatti waraana banuu Ameerikaan ibsite. Pirezidaantiin naannoo Tigraayiif dippiloomatiin Ameerikaa Itoophiyaa jiran iccitiidhaan marii akka godhanii fi dippiloomatiin Ameerikaa meeshaan waraanaa gurguddaan Eertiraarraa gara Tigraayitti galuu Ameerikaan akka beektu ibsaniifii jiru jedhame. Kun ammoo mariin wayyaaneef biltsiginnaa jidduutti Naayiroobiitti eegaluuf akka jiru gabaasa bahaa jiru jidduutti ture. Marii iccitii Finfinneef Maqalee akkasumas ammoo Naayiroobiidhaaf jedhame bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo faannoo irratti haleellaa tokkollee akka hin raawwanne yeroo lammaffaatiif Jawaar Mohaammed gorsan. Jawaar mormii isa mudate hordofee ibsa laate qaba. Waboon maaliif faannoo haleeluu hin qabu jechuun mormaa gabaasa guutuu qabna. Oduu biraatiin Pirezidaantii Irroon Soomaaliyaan Soomaaliilaandi jeequmsa keessa galchuudhaaf yaalaa jirti jechuun himatan. Yeroo dhibdeen biyyoota lamaanii hammaatetti torbeedhaaf Naayiroobii kan turan Pirezidaantiin Soomaaliilaandi Irroon marii Soomaaliyaa waliin godhamu irratti akeekkachiisaniiru. Dhibdee Soomaaliyaatiif Soomaaliilaandi hammaachaa jiru bal'inaan dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin immoo koomeediyaan Yaasiinoon sagantaa guddaa TV EBS gaggeessuudhaaf jedhame. Dargaggeessi Oromoo bakka sanaaf mala jedhamee fi dorgomaa ture garuu sagaleedhaan injifatame akka jiru ibsameera. Gabaasa bal'aa dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media oduu odeeffannoo teenya galgalaarraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Aga xumuraa sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatanaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin TPLF ifatti waraana banuu Ameerikaan ibsite. Pirezidaantiin naannoo Tigraayiif dippiloomatiin Ameerikaa Itoophiyaa jiru iccitiidhaan marii akka godhanii fi dippiloomatiin Ameerikaa meeshaan waraanaa gurguddaan Eertiraarraa gara Tigraayitti galuu Ameerikaan akka beektu ibsaniifii jiru jedhame. Kun ammoo mariin wayyaaneef biltsiginnaa jidduutti Naayiroobiitti eegaluuf akka jiru gabaasa bahaa jiru jidduutti ture. Haaluma kanaan pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el haleellaa shararinaa booda Itoophiyaatti Ambasaaddar Ameerikaa Ervin Maasingaa waliin akka dubbatan ibsame. Ambasaaddar Ervin Maasingaa waraana gama shararinaatiin amma jalqabe mormuun garee wayyaanee akeekkachiisanii jirus jedhame. UMD kan jedhamu miidiyaan warra Kaanaadaa maddeen dhimma kana beekan wabeeffachuun akka gabaasetti Ambasaaddar Ervin Maasingaatiif Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el lolli torbaan lama dura erga dhalate guyyoota booda bilbilaan akka isaan ibseera. Akka maddeen TPLF dhimma kana beekan miidiyaa kanaaf ibsanitti Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el walga'ii Poolaayit Biiroo TPLF qibxata darbe gaggeeffameen Itoophiyaatti Ambasaaddar Ameerikaa Ervin Maasingaa waliin bilbilaan haasa'uudhaan dhimma dhibdee sanaa irratti waan danuu waliin dubbataniiru jedheera. Immoo wal dhibdeen shararinaa erga ka'ee as Waashingitan akka callifteetti warri Tigraay akka hubatanis gabaasichi ibseera. Dura ta'aan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el walga'ii Poolaayit kana irratti gaafii cimaa tokko dhiyeessuun isaa gabaasa kana keessatti kaafame. Kanaanis Ameerikaan osoo waraanni Tigraay irratti deemaa jiru maaliif callifte jechuun akka ambasaaddara kana gaafatan ibsameera. Dhimma kanaaf ambasaadarri Ameerikaa amma Finfinneetti argaman deebii kennaniin hammeenya kanaaf yookaan ammoo waraana Tigraayitti amma dhalateef guutummaatti TPLF komataniiru jedha gabaasni kun. Keessumattuu walga'ii uummataa tibbana magaalota naannoo Tigraay hunda keessatti gaggeeffamee fi tattaaffii dippiloomaasii taasifamaa jiru gufachiisuuf illee yaalii guddaa kan taasisan hooggansa wayyaaneetii jechuun ambasaadarri kun akka komatan ibsame. Isin warra waraana shararinaa eegaltanidha jechuun ambasaaddar Ervin Dabratsiyoonitti dubbataniiru jedha gabaasichi. Jireenyi keenya awwaala badhaadhinaati yookaan ammoo abiyyi dhabamsiifnu malee jechuudhaan waraanaaf isintu dhaadataa jira kan jedhan ambasaaddar Ervin Maasingaa haalli kun tattaaffii dippiloomaasii taasifamu danquu akkasumas ammoo tuffii isin qabdan agarsiisaa jechuun pirezidaantii naannoo Tigraaytti dippiloomaatiin kun dubbataniiru jedheera. UMD'n mariin amma ambasaaddaraaf pirezidaantii Tigraay jidduutti gaggeeffame kun waltajjiiwwan uummataa TPLF dhiyeenya kana mata duree awwaala badhaadhinaa agarru malee jiraachuun keenya balaa jala jira jechuun gaggeessaa ture hordofeetim. Gama biraatiin kana hordofee waraana gama shararinaatiin dhalate hordofeetim. Ambasaaddar Ervin Maasingaa walga'iiwwan irratti waan hooggantoonni wayyaanee dubbatan fudhatama kan hin qabne waraana Tigraay deebisee kan eegaleedha jechuun akka qeeqanis
UMD'n ibseera. Maddi imbaasii Ameerikaa tokko UMD'dhaaf ibsa kenneen mariin Dabratsiyooniif Ervin Maasingaa jidduutti akka gaggeeffame mirkaneesseera. Ambasaaddarichi Dabratsiyoonitti dheekkamuudhaan ifatti akka itti dubbateef waraanni Eertiraa daangaa Itoophiyaa seenaa jiraachuu irrattis ambasaadarri kun Dabratsiyoon akeekkachiiseera jedha. Maddi imbaasii Ameerikaa Finfinnee jiru kan UMD'dhaaf yaada laate. Ervin Maasingaa yoo pirezidaantii Dabratsiyoonitti dubbatan nuti Ameerikaan waan hunda hordofaa jirra. Taankiif meeshaan waraanaa dhiheenya kana Eertiraarraa gara Tigraayitti akka seene Ameerikaan sirriitti beekti jechuun kun ammoo balaa guddaa akka ta'etti ambasaaddarichi Dabratsiyoonitti dubbataniiru jedha miidiyaan kun. Haalli kun guutummaatti gama dippiloomaasiitiin Ameerikaaf TPLF jidduu hariiroon jiru zeeroo ta'uu agarsiisa. Ameerikaan guutummaatti mootummaa federaalaa deeggaruun haala TPLF mormuu itti fufuu isiiti. Osoo dubbannu osoo waraanni dhiyoo torbaan lama dura hin jalqabin dura Ameerikaan guutummaatti hooggantoota TPLF viizaa dhorkachuun immoo ni yaadatama. Oduudhuma dhimma kanaan wal qabateen immoo mootummaan federaalaatiif wayyaaneen Naayiroobiitti marii gaggeessuudhaaf akka jiran gabaasonni bahuu erga jalqabanis turtii sa'aatii 24 darbeera. Torbaan lamaan akka irraa lola bananii uummata Itoophiyaa miliyoona biraa fixuudhaaf sochii kan jalqaban gareen TPLF fi Biltsiginnaan haleellaawwan gaggeessaa jiran dhaabuudhaan amma biyya ollaa Itoophiyaa tan taate Keeniyaatti marii eegaluuf akka jiran gabaasonni bahuu irratti argamu. Oduu tana qaamni mootummaa federaalaatis ta'ee TPLF ammatti mirkaneessuu baatanillee qaamoleen odeeffannoo dhugaa qabna jedhan garuu edarraa jalqabee odeeffannicha facaasaa jiru. Akka gabaafameetti yoo ta'e dippiloomaatonni Finfinneetti argaman hedduun isaanii waliin ta'uun waraanni Tigraayitti amma dhalachaa jiru akka dhaabbatuuf lolli hamaan biraa akka hin eegalleef qondaaltonni gama wayyaanetis ta'ee PP mariitti akka deebi'an dhiibaa jiru jedhameera. Abiyyi Ahmad awwaallu malee jechuudhaan of tuulummaa waraana kana tajalqabde TPLF dhiibbaa dippiloomaatotaa fudhachuun amma mariidhaaf Biltsiginnaa waliin gara Naayiroobiitti imaluuf murteessiteetti jedhu gabaasonni ba'an. Mariin marsaa haarawaa Keeniyaa Naayiroobiitti gaggeessuudhaaf murteessan kun torbaan dhufu gaggeeffamaa jedhame. Garuu guyyaan isaa kam akka ta'e ammallee ifaa miti. Waraana waggaa lamaaf gaggeeffameen Tigraay keessatti fixiinsa ture hordofee bara 2022 jechuun sadaasa waliigaltee Piriitooriyaa mallatteeffameen Tigraay nagaa argachuuf yaalamullee waliigaltee sana kabajuu dhabuu qaamota kanneen irraa kan ka'e waraanni biraa amma dhalachaa akka jiru hedduun argaa jira. Adeemsa marii amma kan Keeniyaatti ni gaggeeffamaa jedhame kana warroota hoogganan keessaa tokko Olusegun Obasanjo yookaan pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii, gama biraatiin pirezidaantii Keeniyaa ammaa Wiiliyaam Ruutootiif pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuruu Keeniyaattaa keessatti argamuu jedhameera. Kana qofaa miti, gama biraatiin oduun mariin nagaa gaggeeffamuuf jira jedhame kan dhaga'ame gama tokkoon wayita pirezidaantiin Tigraayiif dippiloomatiin Ameerikaa Ervin marii bilbilaan gaggeessaniiru jedhamettis ture. Oduu biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo faannoo irratti haleellaa tokkollee akka hin raawwanne yeroo lammaffaatiif Jawaar gorsan. Jawaar mormii isa mudate hordofee deebii cimaa kennaniiru. Haaluma kanaan namni siyaasaa obbo Jawaar Mohammad marsaa lammaffaatiif yaada arra kennaniin garee faannoo Wallagga jirtu irratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuu hin qabu jedhan. Guyyaa tokko dura Kuush Miidiyaa Niitoork waliin gaaffiif deebii taasisaniin obbo Jawaar Mohammad ijoollee wabootiif gorsiko garee faannoo Wallagga jirtu akka hin tuqne qofaa jechuun dubbatanii turan. Kunis gareen faannoo hangar guutee keessatti fixiinsa raawwachaa jira jedhamuudhaan dheekkamsa guddaa kaasuu jidduutti ture. Ergaan Jawaar Mohammad sun namoota baay'ee kan mufachiise yoo ta'u hedduun Jawaar faannoo achi jiran akka hin tuqamnetti isaan tumsaa jira jechuun himatan. Kanarratti waan tokkoon jechuu barbaada ce'uu dura waan uummanni keenya jedhu waboon dhaqee maaliif irraan dhoorgine maal nonsense dogongora guddaadha miidhaa guddaadha. Ani gorsi ani ijoollee waboo sanaaf himu ittiin dhiyaatina. Jawaar gama isaatiin faannoo achi jirtu mootummaan akka ijaaree fi faannoo sun ammoo yoo tuqamte mootummaan uummata ajjeesuu akka danda'u akeekkachiisuun ture. Waraanni bilisummaa Oromoo faannoo akka hin tuqne kan gorsan. Ta'ullee hawaasni miidiyaa hawaasaa gubbaa jiru ergaa Jawaar tana fudhachuu didanii Jawaar qeequu kan itti fufan yoo ta'u dhimmi kun aarii uummataa kaasuu kan amanan Jawaar Mohammad galgala irraa ibsa kennaniiru. Jawaar dhimmicha irratti ibsa kennaniin eeyyeen jarri waboo shiftoota faannoo Wallaggaa uummatarraa dhoorka jechuun sirrii miti jedhan. Jarri waboo faannoo dhorkuu hin danda'anis jechuun ibsanii kanaafuu yaaluu akka hin qabne haleellaa kamuu faannoo irratti raawwachuu akka hin qabne dubbatan. Sababii kanaatis hedduu tokko tarreessaniiru Jawaar. Inni jalqabaa yennaa waraanni bilisummaa Oromoo jaraan loluudhaaf socho'u uummata waliin qindaa'uun dirqama ture kan jedhan Jawaar gaafa jarri lolee achii deeme ammoo mootummaan uummata saniin shanee nyaachiftan karaa agarsiiftan jedhee ni ajjeesaa hidhee iraarsaa jedhaniiru. Lammaffaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo faannoodhaan loluuf yennaa socho'e qaamota nageenya
nageenyaa mootummaa yookaan ammoo milishaa poolisii fi raayyaa ittisa biyyaa wajjin walitti dhufnaa wal haleeluu waan hin oolledha kan jedhan Jawaar. Kun ammoo qaamni bosonaas ta'ee kan mootummaa humnaaf carraa uummata baraaruudhaaf qaban ni hanqisaa jedhaniiru. Sadaffaa osoo waraanni bilisummaa Oromoo iddoo wahiitti shiftoota faannoo Wallaggaa san rukutee deeme hiikni mootummaa dhufee siviilota dhalataa saba Amaaraa ajjeesuudhaan waraana bilisummaa Oromootti qabataa jedhan. Gochi akkanaa yeroo hedduu irra deddeebiin Wallagga qofa utuu hin taane Shawaaf Arsii keessattis raawwatameera kan jedhan Jawaar. Ajjeefamuun siviilota Amaaraa maqaa jara bosonaa xureessuun qofa utuu hin taane walitti bu'iinsa dalgaa kan bifa sabaa qabu daran ni babal'isaa jedhaniiru. Jawaar sababii waboon faannoo haleeluu hin qabneef afraffaan mootummaan faannoo Wallaggaa yennaa ijaaru sababni ittiin hawaasa san amansiise nageenya siviilota Amaaraa waboo irraa eeguu isa jedhuuni jedhan. Arra waboon nageenya siviilota Oromoo haa eegu jechuunis hiikaaf bu'aadhuma wal fakkaataa qabaata jedhan. Naffaa dirqamni siviilota Oromootis ta'ee kan Amaaraa eegu kan mootummaati malee kan riphee lolaa gonkumaa ta'uu hin danda'u kan jedhan Jawaar. Riphee lolaan itti gaafatamummaa seeraas kan siyaasaas hin qabu jedhaniiru. Riphee lolaan nageenya lammiilee haa tiksu jechuun mootummaan humna dirqama isaa ittiin ba'u dhabeeraa akka jechuuti jechuun ibsanii Jawaar. Biltsiginnaan humna nageenya lammiilee eeguu dhabuu yoo amante akka humna itti dhabdee san keessaa humna ishii baasuudhaan riphee loltoonni akka bulchan dabarsitee laachuu qabdi jedhan Jawaar. Gaafas waboon akka riphee lolaatti bosona taa'ee osoo hin taane akka murna biyya bulchuutti ifatti caasaa diriirsee nageenya lammiilee qofaaf osoo hin taane tajaajila diinagdeetiif hawaasummaa maraas guutuun dirqama ta'aa jedhaniiru Jawaar. Walumaa galatti riphee loltoonni uummata akka hin miine dhiibbaa gochuun sirrii ta'ee otoo jiru dirqama nageenya uummataa haleellaa qaamota biraa irraa tiksuu akka fudhatan gaafachuun uummata keenyatti gaaga'ama dabalataa affeeruudha malee furmaataa miti jechuun ammallee waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii faannoo irratti haa fudhatu jechuun balaa akka ta'e ibsan obbo Jawaar. Oduu biraatiin pirezidaantii Irroon Soomaaliyaan Somaaliilaandii jeequmsa keessa galchuudhaaf yaalaa jirti jechuun himatan. Yeroo dhibdeen biyyoota lamaanii hammaatetti torbeedhaaf Naayiroobii ka ture Irroon marii Soomaaliyaa irratti akeekkachiisaniiru. Haaluma kanaan pirezidaantiin Somaaliilaand Abdurrahmaan Irroo imala hojii guyyaa 5tiif gara Naayiroobiitti taasisaa turan xumuruun gara biyyaatti deebi'uun himame. Hagayya 10 irraa jalqabee gara ollaa isaanii Keeniyaa kan deeman Irroon hagayya 15 jechuun guyyaa kaleessaa gara biyyaatti deebi'uu miidiyaaleen argeessaa jiran ibsaniiru. Xiyyaara Itoophiyaa dhuunfaatti kireeffachuun Naayiroobii yeroo ga'u qondaaltota mootummaa Keeniyaatiif miseensota hawaasaa Somaaliilaandiin simannaa oowwaan godhameef akka tures gabaafame. Kaleessa xiyyaaruma Itoophiyaatiin hargeysaa gahaniiru jedhame. Akka ministeerri hajaa alaa Somaaliilaandii ibsetti kaayyoon imala pirezidaantii kanaa hariiroo Keeniyaa wajjin qaban cimsuuf bakka bu'oota hawaasa idil addunyaa wajjin mari'achuuf ture. Kanaanis pirezidaantiin kun Naayiroobii keessatti ambasaadaroota biyyoota garaagaraa hooggantoota dhaabbilee idil addunyaa kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii baankii addunyaatiif baankii misooma Afrikaa dabrees ammoo deeggartoota misoomaa wajjin walga'ii taasisaniiru jedheera ministeerri hajaa alaa biyyattii. Maricha irratti dhimmoota nageenya naannichaa, daldalaa, misooma hunda galeessaaf carraawwan investimentii irrattis akka mari'atame himame. Gama biraatiin waliigaltee Soomaaliyaa faana jiru irrattis pirezidaantiin Somaaliilaand hawaasa addunyaatiif ejjennoo qaban akka ibsan gabaafameera. Pirezidaantiin Somaaliilaand dhimma dhibdee Soomaaliyaatiif isaan jidduu jiru irratti ibsa laataniin mootummaan federaala Soomaaliyaa waliigalteewwan waggoota dheeraadhaaf biyyoota lamaan jidduutti godhame dhiisee faallaa kana dhimma keessoo Somaaliilaand keessa harka naqaa akka jiru himatanii Naayiroobiitti bakka bu'oota hawaasa addunyaatiif dhimma kana irrattis ibsa bal'aa laataniiru jedhameera. Yoo dubbatan pirezidaantiin Somaaliilaand bara 2024 gara dhuma aangoo qabatan kun naga'aan dursa bulchiinsa kiyyaati. Waldhibdee naannoo Las'aanur keessa jiru furmaata abbummaa Somaaliilaandiin hoogganamu kan marii araaraa fi waliigaltee irratti hundaa'e hordofuu keenya itti fufnaa jechuun akka dubbatan ibsame. Faallaa kanaa garuu Moqaadishoon Somaaliilaand jeequudhaaf yaalaa jirti jechuun kan himatan pirezidaantii Irroon mootummaan federaalaa kana gochuu mannaa naannolee to'annoo isaa jala jiran keessatti rakkoolee nageenyaatiif namooma furuu irratti xiyyeeffachuu qaba jechuun akka gorsan ibsameera. Dabaluudhaan tattaaffii qaamoleen idil addunyaa Somaaliilaandiif mootummaa federaala Soomaaliyaa marii akka jalqaban amansiisuu qofa irratti xiyyeeffatanis pirezidaantiin Somaaliilaand qeeqaniiru jedhame. Somaaliilaand irra
irra deebitee mariidhaaf qaama Soomaaliyaa waliin qophii ta'uu ibsuudhaan pirezidaantichi faallaa kana garuu waliigalteen amma dura biyyoota lamaan jidduutti gaggeeffamee jiraatullee sunuu hojiirra ooluu irratti rakkootu jira jechuun akka dubbatan ibsame. Nuti yeroo baay'ee amanamummaadhaan gatii siyaasaa guddaa kaffaluun marii keessanii gallaa akkasumas waliigalteellee ni mallatteessinaa kan jedhan Irroon waliigalteewwan barbaachisoo ta'an boodarra garuu Soomaaliyaadhaan diigamaniiru jechuun dubbataniiru. Irroon akka fakkeenyaatti kan kaasan to'annoo qilleensa biyyattii bulchuudhaaf itti gaafatamummaa Soomaaliyaan fudhatteedha jechuun kaasuun waliigaltee kanaan dura kabajuu dhabuu mootummaa Soomaaliyaa kun agarsiiftuu waliigaltee diiguutii jechuun dubbataniiru. Michoonni idil addunyaa biyyoota lamaan gara minjaala mariitti deebisuudhaaf jajjabeessuu qofa utuu hin taane waliigalteewwan duraan godhaman hojiirra akka oolan dhiibbaa akka godhanis pirezidaantii Irroon gaafataniiru. Mariin Somaalilaandiif mootummaan federaala Soomaaliyaa jidduutti godhamu kun akka jedhamutti waggoota 10 ol lakkoofsiseera. Biyyoonni akka Turkiitiif Jibuutii marii biyyoota lamaanii yeroo hedduu keessummeessaniiru. Mariin kun dhimmoota nageenyaa, hariiroo siyaasaatiif qophiiwwan biroo Hargeysaaf Moqaadishoo jidduu jiran kan hammate ture. Haa ta'u malee biyyoonni lamaan ammallee dhimmoota hedduu irratti waliigaluu hin dandeenye. Oduu teenya xumuraatiin koomeediyaan Yaasiinoon sagantaa guddaa TV EBS gaggeessuu fi jedhame dargaggeessi Oromoo bakka sanaaf ni mala jedhamee fi hedduun jaallatame garuu sagaleedhaan injifatameera. Haaluma kanaan waggoota dura miidiyaa hawaasaa gubbaatti dhufee miiliyoonota biratti fudhatama kan argate koomeediyaan Yaasiinoon sagantaa tapha maatii yookaan beetasab cawaataa TV EBS gubbaatti darbu qopheessuudhaaf sagalee ummataatiin injifachuu isaa Televiziiniin EBS gabaaseera. Sagantaa kana waggoota dheeraadhaaf gaggeessaa kan turan gaazexeessaa beekamaa Itoophiyaa kan ta'an Natsaannat erga du'aan addunyaa tanarraa boqotee booda bakka isaa nama buusuudhaaf EBS yaalaa tureera. Amma dura EBS nama akka Natsaannat dandeettii kofalchiisuu qabu kanneen koomeediyaanii tahan walitti qabuun dorgomsiisaas tureera. Isaan keessaa dargaggoonni akka Yaasiinootii fi Andu'aalam warra hirmaatanii fi jaallataman keessaa tokko turan. Sagantaan TV EBS gubbaatti dhiyaatu kun akka koomeedii kan dhiyaatu ta'ullee keessa isaa garuu barumsa guddaa kan qabu gaaffilee hedduun kan jiraniif deebiin kan itti kennamanidha. Erga TV'n EBS ganna 14 dura dhaabbate immoo Natsaannat abbummaadhaan sagantaa sanarratti koffalchiisaaf barsiisaa gaafatee deebiis laachaa tureera. Ta'ullee ji'oota dura dhukkubsatanii addunyaa kanarraa du'aan boqochuun ni yaadatama. Bakka isaa kallattiidhaan ofiif nama qacaruudhaaf kan rakkate TV'n EBS namoota dandeettii qaban dorgomsiisee akka uummanni sagalee itti laatan godhuun ji'oota booda amma sagantaa tana gaggeessuudhaaf kan injifatan Yaasiinoo akka ta'e TV'n kun irra ibseera. Namoota baay'ee dandeettii qabaniif Natsaannat illee fakkaatan keessaa tokko kan ta'an Andu'aalam dargaggoon lixa Oromiyaa Naqamtee irraa dhufe ammoo jaallatamuus sagalee caalmaa uummanni Yaasiinoodhaaf kenneen kufe. Osoo jennu Andu'aalam uumamaan dandeettii qofa utuu hin taane guutummaatti Natsaannat kan fakkaatu akkasumas akkuma Natsaannatitti hojjechuu nama danda'u akka ta'e ibsamaa ture. Kanaanis koomeediyaan Yaasiinoon filatamee injifatee amma booda sagantaa TV EBS bakka Natsaannat bu'ee ni gaggeessaa jedhameera. Koomeediyaaniin kun filatamuu isaa booda ibsa laateen dargaggoonni hedduun narraa fakkeenya fudhachuu qabu jedheera. Gammaduus ibseera. Yaasiinoon waggaa 7 hoteela keessa hojjechaa akka ture, gama biraatiin gargaaraa konkolaachisaa yookaan raddaatii taaksii ta'uun tajaajilaa akka ture, akkasumas ammoo waltajjiiwwan adda addaa irratti haala mijataa hin taane keessatti hojii koomeedii hojjechaa akka ture ibseera. Sana booda TikTokitti erga dhufe kaasee yeroo gabaabaa keessatti hordoftoota baay'ee horatullee faallaa kana haga hordoftoota miiliyoona 1 ga'utti bilbilallee qabaachaa akka hin turre dubbateera. Seenaa isaa yoo qoodu kun hundi dabree har'a waltajjii guddaa TV EBS kana keessummeessuudhaafiin asitti ergamaa kan jedhe namni kun warra yeroo baay'ee yaalanii fi boruudhaaf kaayyoo guddaa qaban akkasumas abjuu gurguddaa qabaniif ani ragaa guddaadha jechuun baay'ee gammaduu ibseera. Seenaa isaa qoodee gammachuu isaa yoo ibsatu halkan gaarii.